السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هاني نغكوت نغين كي انجال الله هنك بجادا باك جرتن مرس نغو دعوتهم كي فيديو الراكنا كيسات وان اجايبا اچتي جوالا كيسن كيس جر وان الرهدون كيسن بينه وان بوا غدو اسنيف كب وان هنت كيسني اسن فايدون اسن برسيس اگا دعوتهم كي يا انيس مال يو جتن چودا حال سورا في فيديو اسن بلبل كيسن راقبدن يو اكتسلي ديليت سنجلاته غونكمايو isin jalaa baduu isin dandeenyeen isin barsiisa yoo akka tasaa jawwaalli keessanillee isin jalaa cabe yoo akka tasaa jawwaalli keessanillee hattuun isin jalaa hadde yoo jawwaalli keessanillee isin dura abbate jechuudha isin galee haala gonkumaayyuu suuraan isin bilbila sanirraa qabdanii fi viidiyoon isin bilbila sanirraa qabdan gonkumaayyuu isin jalaa baduu isin dandeenye akkasuma yoo akka tasaallee namni tokko jechuudha fedhu daa'imaa haa ta'u fedhu immoo namni obbii tokko gartee dogongoraan haa balleessu viidiyoo isin bilbilarraa qabdanii fi suuraalee isin bilbilarraa qabdan hoggutakaan yoo dileetti isin jalaa godhallee jechuudha haala gonkumaayyuu suuraa sun itti baduu hin dandeenyee fi bakka salphumatti suuraa san argachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyyaa wanni kun waan ajaa'ibaati jechuudha akkasuma hunda keessaniifuu faayidaa guddaadha isiniif qaba jechuudha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa jechuudha laayikii fi sheeriin isin gootan jechuudha akka nuyi waan gaarii waan bareedaa waan isin fayyadu yeroo hunda barbaannee isiniif maxxansu nu jajjabeessi jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana isinis laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun tokkotin haadha. هيا دعوتنا كيا اچتين قدوان اچتين إنه نبيان جوال كنيرة تمال يجتني ولا قافتين جودا آبي كنو خنا جودا آبي كوني مكان سادا جوجل فوتو جمع جودا آبي كنا بلبل هنكم ننجرو جودا يروم بلبلا بيتنجة جودا بلبل مواجن أفاي جودا سنقله وانا سن بلاستوري كيسا بوفتني متى جودا يو بربادن له يو بلبلا كيسن له إنجر جودا بلاستوري كيسا سينتني جوجل فوتو يتني داولوري ورا جودا سنة جودا غروم مو بلبلوم تي آبي كنا هنكم ننجرو جودا آب بلبل مواجن آبي كوني جودا سنقله Aappiin kun faayidaa guddaadha isiniif qaba jechuudha isin hin beektan irra hedduun keessan hin beektan waa'ee faayidaa aappii kanaa jechuudha faayidaa inni qabu garuu faayidaa guddaadha jechuudha akkuma asirratti isin jechuudha viidiyoon isin bilbila irraa qabdanii fi suuraaleen isin bilbila irraa qabdan jechuudha yoo akka tasaa isin jalaa badallee jechuudha aappii kun kana keessaa hin badu jechuudha inni isa haala kamiin agartee suuraan nuyi bilbila irraa qabnu aappii kana keessatti hafuu danda'a yoo egaa bade akkasuma haala kamiin agartee bilbilli keenya egaa bade yookiin egaa cabe yookiin egaa bishaan si'ane yookiin egaa hattuun jalaa hatte suuraalee bilbila irraa qabnu sanii fi viidiyoolee bilbila irraa qabnu san argachuu dandeenya aappii kana keessaa jettanii yoo gaafatan jechuudha salphaadha jechuudha dursa wanni gochuu qabdan jechuudha akkuma asirratti isin jedhe aappii kana bilbila keessan ni barbaadan jechuudha yoo bilbila keessan irraa dhabdan pilaastorii keessa seentaniiti googil footootti ni barreessan jechuudha maqaan isaadha kan akkuma asirratti agartan kana bilbilli immoo hundi ni qaba jeeta yaada jechuudha yoo hin qabaanne pilaastorii keessaa buuftanii yeroo buufatan jechuudha irra ni galtan aappii kanarra yeroo haala kanaan aappii kanarra galtan jechuudha as piroofaayilii keessan irratti kilik ni gootan achi booda as jalatti footoo siitingis kan jettu ni jirti irratti kilik ni gootu achi booda haala kanaan isiniif dhufe yeroo haala kanaan isinii dhufe asirratti jechuudha baakaap kan jettu jirti jechuudha oofita jirti jechuudha hin jalaatu oof jettee irratti irra tokkoof kilik gootan achi booda baakaap ishee jettana oonii gootan achi booda haala kanaan imeelii baay'ee qabaatan yookiin imeelii tokko qabaatan isin gaafata. Imeelii qabdan san irratti kilik gootan jechuudha. Imeeliin tokko meeqa isiniif kennaa geegaabaatii 15 isiniif kenna jechuudha. Hanga barbaadan suuraa hanga barbaadan viidiyoo hanga barbaadan isiniif qabata jechuudha. Geegaabaatii 15 jechuun faajii miti jechuudha yookiin waan xiqqaa miti jechuudha. Kan barbaadan tokko irratti kilik ni gootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani imeelii kan lamman irraa ni qaba jechuudha. Suuramti irra jiru jechuudha geegabaatii 6 fi 6 jechuudha tokko immoo geegabaatii 11 irraa qaba jechuudha. Senegalee hanga barbaadan isiniif qabata jechuudha. Egaa amma irratti kilik gootanii egaa haala kanaan oonii gootanii jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Akkuma asirratti isiniin jee alaaxul yeroo namni gartee waatsaappiidhaan viidiyoo isiniif erga yeroo namni waatsaappiidhaan suuraalee gargaraadhaa isiniif erga yeroo isin suuraa bilbila keessaniin of kaaftan video bilbila keessaniin sawwartan viidiyoomti fedhaatoo jechuudha viidiyoomti galarii keessa jechuudha as keessatti booda upload sinitaa jechuudha as keessatti hafa jechuudha yoo akka tasallee jettee akkuma asirratti isiniin jee namni tokko yoo feetu daa'imti xiqqoo haa taatu feetu immoo namti obbii kun namti yookiin immoo isinumti sun abbaan jawwaalallee jechuudha yoo dogongoraan suuraa bilbila keessan keessa jiru viidiyoo bilbila keessan keessa jiru suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u dileetti gootan jechuudha salphumatti wanni sin cinqu tokko yeroo wanni sin cinqu tokko illee hin jiru jechuudha salphumatti as keessa argachuu dandeessan jechuudha isin galee
haala kana nagaa oonii gootanii jechuudha akkuma asirratti isin injee akkuma suuraa kana amma asirratti argartan kan hunda jechuudha asuma irratti upload ta'a yeroo galarii keessan keessaa bate jechuudha irratti dhootaniituma as keessa dhuftanii guutumaan guututti asirratti argatan jechuudha kanoo suuraan kee kuni akkuma asirratti argartan waggaa tokkoon duraan kee jechuudha isin galee asuma kee ta'a jechuudha odoo jawwaala kee cabees yoon jawwaala biroo bitallee jechuudha yoon jawwaala biroo bitallee asuma keessaa hin argadha isin galee app makana gad buusetan jechuudha yookiin app bilbiluma san irratti imeelii keessan baneetuma salphumatti suuraa hunda haala kanaan argadhaa jechuudha suuraa sana immoo haalli itti wanni ismu galarii keessatti daawunloodii godhatan fakkeenya suuraa kana keessaa qabdan jechuudha haalli galarii keessatti deeffachuu dandeessan suuraa kana guutaa ol buttanii achi booda asirratti daawunloodii hojjetu jirti daawunloodii godhataniiti galarii keessan keessatti daawunloodii isiniif ta'a galarii keessan keessatti isiniif deebi'e jechuudha haala kanaan salphumatti booda jechuudha siistama kana fayyadamtanii jechuudha yoo akkasumas suuraan keessan isin jalaa dileetti ta'e yoo akkasumas jawwaala keessan isin jalaa cabee yookiin bishaan isin jalaa seenee yookiin hattuun isin jalaa hatte salphumatti jechuudha imeelii maqabdassan imeelii duraan qabdassan imeelii saniif paaspoortii sanoo qabaatan jechuudha yaada tokko malee cinqi tokko malee jechuudha suuraalee amma dura bilbila keessan irraa qabdanii fi viidiyoolee bilbila keessan irraa qabdassan hunda argachuu dandeessan jechuudha aappii kana keessa bilbila abbaa barbaadan irratti imeelii keessan yoo bantan jechuudha suuraan as keessa jiru sun guutumaan guututti imeelii sanii wajjin isinii dhufa jechuudha wanti kun waan baay'ee tokko bu'aa guddaa isiniif qabudha jechuudha yoo itti beektanii itti fayyadamtanii itti fayyadamaadhaan isiniin jaha isinirraa wanni eegamu maali haala silatti isiniin jeessaniin oonii gootanii imeelii keessanii fi paaspoortii imeelii keessanii san qofa sammuu keessan keessatti seefii godhatu sanii alatti wanni tokkollee wanni isin cinqu wanni isin yaaddasu tokkollee hin jiru jechuudha egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya irraa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haaraa akkanaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf hariiroo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een arge kan raafaa laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.